Shama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Viidiyoon daawwachaa jirtan kun viidiyoo gartee gara shawaa roobii sanitti gartee humna waraanaatiin dachiin Oromiyaa saamamtee akkanatti irra ijaarratanii lafaan qabachuudhaaf akkanatti lafa saamanii lafa Oromoo saamanii irra qubachuudhaaf qopheessaa kan turan. Lafa Oromoo saamsisaa saamaa akkasuma humna waraanaa Amaaraa yookaan humna faannoo finxaaleeyyii Amaaraatiin akkana saamamtee bifa kanaan irratti lafa qabachuudhaaf irratti ijaarratanii keessa qubatanii akkasitti faannoon keessa gartee olii gatti lafa saamuudhaaf bifa akkasiitiin lafa Oromoo saamaatiin kan dhufan. San bifa haaraan ammaan tanaa gara waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n bifa adda ta'eedhaan seenee keessaa baasee mana isaaniitis akka daawwachaa jirtan kana gubee fixu jira. Kan argaa jirtan kun lafa Oromoo keessaa humna finxaaleeyyii Amaaraatiin gartee warra saamsisee lafa Oromoo akkanatti saamaatiin akkana gartee daangaa akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Manni gubataa jiru kun kan isaan keessaa baqatanii gartee waraana dhagaanii yookaan arganiitiin keessaa baqatanii bifa kanaan kan ABO'n seenee barbadeessutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gaachana uummataati. Bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti uummanni Oromoo hin gaaga'amu yookaan hin rakkatu yookaan gartee diinaan hin saaxilamu. Silaa osoo waliigalteen jiraattee uummata keenya gartee shirri keessatti xaxamuu baate waraanni bilisummaa Oromoo uummataaf gaachana jedhama. Diinni akkuma arge daangaa seenee daangaa isaanii saamee daangaa Oromiyaa saamee lafa Oromiyaa cicciree keessa qubatee gartee humnaan fudhatee irraa bifa akkanaatiin gartee lafa saamaa kan turan. Isaan kana keessaa waraanni gartee humna addaa poolisii Oromiyaa uummata kanarraa gartee daangaa Oromiyaa eeguu irraa dadhabbii irraa daangaan Oromiyaa bakka adda addaatti gartee saamamaatiin jira. Waraanni gartee mootummaa yookaan waraanni gartee naannoo Oromiyaatu poolisii naannoo Oromiyaa humni addaa naannoo Oromiyaatu daangaa ofii eeggachuu dadhabeetiin as garagalee uummata isaa dhahaa jira, uummata isaa faccisaa jira. Siyaasaan fuula keessa wal deebi'anii afaan kee wal deebi'anii yookaan ABO rukutuu dandeettii ABO dandee'uu malee dandeettii ABO dhaadhessuu malee dandeettii uummata diina ofirraa dhaanii deebisanii daangaa ofii kabachiisuu waan hin dandeenyeef wanti isaan danda'an ilaa mootummaatti wanni isaan danda'an wanni isaan siyaasaa godhatanii yeroo ammaa kana socho'aatiin jiran ABO lafaa balleessina shanee lafaa balleessina isa jedhuun hafarsaatiin fiigaatiin jiru. Garuu kanaa miti dubbiin jabduun dubbiin ijoon uummata ofii tasgabbeessuudha. Waan uummanni jaalatu jaalachuudha. Waan uummanni sappootu sappootuudha. Waan uummanni deeggaruudha. Garuu rakkoon uummata keenyaa ka daangaa irra jiru kun ka lafa diinaatiin wal daangessu kun akkami akka irra jiru isaanumatu beeka. Kun ajjeefamaa kun buqqifamaa bifa adda addaatiin deemaatiin jira. Akkanaan isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya naannoon Oromiyaa daangaa ilaa daangaatti eegumsi isii hedduu laafaadha. Hedduu takka laafaadha. Gara humna mootummaatti yookaan humna naannoo Oromiyaatiinuu hedduu laaffataadha. Waraanni bilisummaa Oromoo kun yeroo ammaa kana hamma dandeettii isaatiin daangaa isaa dhiisii rakkoo uummata isaa irra ga'uu waan hin dandeenyeef gisee ammaa kana naannoo Amaaraa irraa garagartee shawaa roobii irraa lafti Oromiyaa ka saamamte bifa adda ta'een irreedhaan dha'ee keessaa baasee deeffateetiin qabeenya isaanii akkanatti barbadeessu jira. Viidiyoon kun kan waliin daawwachuu jiru kun kan dharaatii miti. Viidiyoo dhugaatiin isin garsiisutti jira. Viidiyoon kan guyyaa leengaddaa kun gadhiifame. Viidiyoo kana mee walumaan hanga dhumaa haa daawwannu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya
gartee humni waraanaa gartee mootummaa naannoo Oromiyaatu gartee poolisiin naannoo Oromiyaatti ummata keenya eeguu dadhabdeetiin jirti. Ummata keenyatti as gargaltee rakkoo ummata keenya irraan gahaatiin jirti. Nami silaa diina ummata keenya irraa achi deebisa jeetiin abdata. Nami gartee haasida yookaan diina lafatee na saamaa jiru, nama keenya ajjeesaa jiru, nama keenya saamaa jiru, gubaa jiru hunda nami gaachana ta'ee fi irra dhaabbatee rakkoo isaanii hunda irraa faccisu silaa waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane waraana mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu qaba. Daangaa isaa kan eeggatu waraana mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu qaba. Poolisii naannoo Oromiyaa ta'uu qaba. Poolisiin naannoo Oromiyaa gaafa lammaan jiru san gaachana ummataatiin turte. Garuu yeroo ammaa kana diina ummataa ta'uudhaan beekamuu jirti. Ummata keenya kana gahaatiin ajjeesuuf humna addaa gartee humna waraana mootummaatiin wallagaanii kan waliin dalagaa kan jiran ummata keenya kana gahaa kan ajjeesaatiin jiran. Naannoo adda addaa jaarsaaf jaartii ajjeesaatiin jiran maqaa ABO shanee ka jedhuun. Garuu rakkoon kun ummata irra gahuu qofaa osoo hin taane rakkoo ummata irraa baasuudha malee rakkoo ummatatti fe'uu yookaan ummata gaaga'uudhaaf miti. Dubbiin kun humna waraana mootummaa naannoo Oromiyaatti ilaallatti. Humni waraana mootummaa naannoo Oromiyaa gisee ammaa kana silaa gaachana ummataatti ta'eetiin akkasii wajji jiraachuu jira. Garuu isaan diina ummataa ta'anii jiraachuu fedhan. Kuni maaliif barbaachise? Maaliif saba keenyaaf dhaabanne? Maaliif umsiin ummata kana keessaa hin baane? Ummanni kun gartee obboleeyyani. Ummatti gartee humna ABO kunis ka socho'aa jiru kunii fi waraanni gartee ummanni nagaa keenya kun ka wajji jiraachuu jiru kunis isaan hundinuu ummata obboleeyyan keenya ka wajjin jiran maqaan isaanii tokko Oromummaa wajji qabna. Garuu wal dhageettii wal araara haala mootummaa fi yaada adda addaa bahanis siyaasaadhaan adda adda bahanis garuu ummata maqaa ummata kanaatiin maqaa gartee nama paartii kana deeggaruudhaan nama gartee waraana ABO deeggarte jechuun ummata gaaga'aatiin jiru mootummaan kun. Garuu kuni maaliif barbaachise? Rakkoo hedduudhaaf ummata keenya saaxilaatiin jira mootummaan. Kun waan nu barbaachisu miti yeroo ammaa. Wanni nu barbaachisu ummata keenya wal dhageenyeetiin socho'uudha. Abbaan waan fedhe deeggaruu waan fedhetti amanuu waan dirqama isaati waan fedhe barbaade gartee akka fedhetti amanuun dimokiraasiidha. Kun isan gaafachiisu. Garuu mootummaan maaliif deeggarta yookaan ilmeeteetti tachi jira jechuudhaan ummata dhagaa fixaatiin jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo gisee ammaa kana ka socho'aatiin jiru. Ummata isaa eegatee kabajaa ummata isaa eegateetiin daangaa isaa akka eegataatiin jiru. Bakka itti jabaattee ofirraa faccisee daangaa isaa irraa baasaatiin jira. Akkanaan isinin kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hanga yeroo biraa walitti deebinuus asumaan nagaan naa tura. Viidiyoo biraa qabadheeti isinii dhiyaadha. Har'aaf ka isinii dhiyeesse, ka isiniif qopheesse. Kanuma hanga viidiyoo biraa walitti deebinuus asumaan na hordofaa. Viidiyoon kun yoo isin jaalachiisoo isin gammachiise share, like, subscribe gochaa nu jajjabeessaa. Akkanaan isinin kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaalii uummata Oromoo እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሰራዊት አሁን ዓለም ላይ አለ ብዬ አላምንም። ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በዓለም ላይ በጣም ተፈላጊ ሆኖ ሰው እኛ ጋር ወታደር ማሰልጠን ይፈልጋል፣ ኦፊሰር ማሰልጠን ይፈልጋል፣ ፓይለት ማሰልጠን ይፈልጋል፣ የምንድነው ከባድ መሳሪያ ምድብተኛ ማሰልጠን ይፈልጋል። የኛ ሰራዊት የግንባታ እሴት ይፈልጋል። ስለዚህ እኛ ሳንወድ በግድ እንትን ያደርጉናል፣ በቃ ይጋብዙናል፣ ኢንቫይት ያደርጉናል። ስለዚህ እኔ አሁን እንዳውም እንትን በስቶብኝ ተቸግሬያለሁ። እኛም ጋና እኛም ጋኢ እኛም ጋር እንነጋገር፣ እኛም ጋር እንደራደር፣ እኛም ጋር እንፈራረም የሚል በቃ ቁጥር የለው። ማላን ጉያዳኒ ሆጂን ወጀዱ አማሬፋ ፎርሜፋ እንደበርሳን ጅሩ ሙምቹ ሚኒስትራ አውሬፋ ፎርሜፋን በርሲሱን አዳ ሃራ በርሲሱ ሚቲ ወንተ ከሲ በራሜ ጅራ ኢትዮጵያ ከዘት አዳ በርሲሳ ጅራ አፋን ገና ለማኒን ኤርጋ ደበርፈቹን ነምኒካን ኦሮሜፋን
ergaan darbuu akka qabus akka danda'amus akka amanu gochaa jira. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya manni gubataa jiru kun kan isaan keessaa baqatanii gartee waraana dhagaanii yookaan arganiitiin keessaa baqatanii bifa kanaan ka abaawoon seenee barbadeessutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gaachana uummataatii. Bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti uummanni Oromoo hin gaaga'amu yookaan hin rakkatu yookaan gartee diinaan hin saaxilamu. Silaa osoo waliigalteen jiraattee uummata keenya gartee shirri keessatti xaxamuu baate waraanni bilisummaa Oromoo uummataaf gaachana jedhama. Diinni akkuma arge daangaa seenee daangaa isaanii saamee daangaa Oromiyaa saamee lafa Oromiyaa cicciree keessa qubatee gartee humnaan fudhatee irraa bifa akkanaatiin gartee lafa saamaa kan turan.